Biiroon Aadaaf Turizimii Oromiyaa horataalee duudhaa fi qarooma Oromoo ganama misoomsuu fi haaromsuudhaan dhaloota beekumsa aadaa isaatiin rakkoo furuun dammaqaa fi dorgomaa ta'e horachuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru ta'uunsaa ibsameera. Haaluma kanaan qaama hojii kanaa keessaa tokko kan ta'e ayyaanni torbee aadaa kanaan dura godinaalee Oromiyaa gidduutti qofa kabajamaa ture. Iddoo keessummoonni naannolee biyyattii 11 irraa argamanitti bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti guyyoota 3 wal faana agarsiisa aadaa fi aartii garaagaraatiin kabajamaa ture sirna miidhagaan xumurameera. Hooggantuun Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaa Aadde Saadaa Usmaan ayyaana torbee aadaa baranaa irratti dandeettiin aartii fi kalaqni adda addaa bal'inaan kan mul'ate ta'uu himanii qaamota ayyaanni kun sirna miidhagaan eegalame fiixaan akka bahu qooda olaanaa gumaachan galateeffataniiru. Turtii asitti gooneef bulchiinsa godina Arsii Lixaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Shaashamannee nageenyi keenya eegamee akkanatti nu kabajanii nu badhaasanii nagaan baanee akka gallu godhanii Shaashamannee ilaalama isiisan sirreessuudhaaf isinis gahee baattanii waan nu kabajaniif waan Arsiin qabu waan Arsiin gootanii waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Ibraahim Kadir ayyaanni torbee aadaa magaalaa Shaashamanneetti kabajamuunsa ilaalcha dogongoraa namootni magaalaa kanaaf qaban kan sirreessedha jedhan. Sabaaf sablammoonni biyya keessa jiran akka Itoophiyaatti jiranis aadaa isaanii, seenaa isaanii, duudhaa isaanii kan agarsiisanii jechuudha. Kanaaf magaalli Shaashamannee karaa guutuu ta'een akka milkaa'ina sagantaa kanaatiif godina Arsii wajjin qindaa'ee nageenya irratti iddoo agarsiifni kun itti qophaa'u galmarraa kaasee aga istaadiyeemitti qophii guddaa godhee dhumarrattis magaalli Shaashamannee imeejiin taanii qabatame sanii hiikuuf jedhamee warra sagantaa kan asitti qopheesse godinoota magaalota hundaafuyyuu kennaa qopheessee jira jechuudha. Kanaaf hojii guddatu hojjetame, hojii boonsatu hojjetame akkuma kanatti Oromiyaan hojii kana qabatee yeroo itti aanus qophii kan akka geggeessu carraa kanaan ibsaa galatooma. Garee hawwisoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii wal dorgommii taasisuudhaan wal duraa duubaan tokkoffaa hanga sadaffaatti bahan garee hawwisoo Madda Walaabuu Harargee Lixaa fi Saglan Iluu badhaasa waancaa fudhataniiru. Gama biraatiinis qorataa seenaa fi aadaa obbo Alamaayyoo dabalatee artistoota aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda olaanaa gumaachaniif sirna xumura ayyaana torbee aadaa kanarratti beekamtiin kennamuunsaa kan isaan gammachiise ta'u maatiin obbo Alamaayyoo fi artistoonni dubbataniiru. beekamtiin kun kennamu anaaf waan guddaadha. Ilmaan Oromootiif guddina Oromootiif baay'ee guddaadha. Baay'ee carraaqaa turanii kitaabolee adda addaa baay'ee barreessaa turanii dadhabaa turanii bu'aa isaaniiti kun amma kun uummata isaanii kakaasee waajjira isaanii illee kakaasee mootummaa Oromiyaa illee kakaasee kun amma biyya alaatti yaalamu ga'anutti baasii jaraatiin baasii isaaniitiin baasii uummata Oromootiin baasii aadaaf turizimiitiin hiriyoota isaatii maqaa isaaniitiin arraga'ee baay'ee gammadeera galata. Akka kiyyatti anaaf guyyaa dhalootaa guyyaa lammaffaa kiyya waan baay'ee waan takka argine hin beekne argine. Kone kan goone garuu waliigaltee keenya baay'ina hin qabnu xiqqeenya qabna. Xiqqeenya keenyaan garuu wantoota baay'ee ta'an mo'annee jirra. Gara kiyyaan baay'ee tokko natti tolee jira. Hawwisoo Madda Walaabuu hojii boonsaa fi hojii gaarii akkuma naannoo godinaaleen biroollee hojjetan irra caalatti immoo fakkeenyummaa gaarii qabuudhaan hojii boonsaa aadaa uummata Oromichaa akkasumas immoo aadaa uummata godina Baalee kan ibsuu danda'u gosa 8 kan hojjete ta'uu isaati. Kanaaf immoo waan ifaajee bu'aa ca'ii hedduu keessa dabranii sadarkaa tokkoffaa akka qabachuu danda'an taasifamee jira. Gammachuu guddaan dhagahame dorgommiin baay'ee cimaadha. Ulaagaalee baay'ee qaba waltajjii eeggachuu ulaagaalee sirboota aadaa sirba haarawaa sirba aadaa uummataati qoratteetiin baastaa yadaloon haarawaa ta'uu qaba walaloon haaraa ta'uu qaba aadaa uummata keessa jiru qoratteetiin baasuu qabda. Dorgommiin baay'ee cimaadha garuu Hawwisoo Madda Walaabuu kanaan durallee lammaffaa baane amma immoo marsaa kanatti immoo sadarkaa tokkoffaa qabachuu kiyyatti baay'eetti gammade.